Sirbii artist Alii Birraa ispoortii irratti qindeesse kun waggoota 10 oliif miidiyaaleen ispoortii afaan Oromootiin hojjetan wal harkaa fuudhanii akka ceessaatti itti fayyadamaas turanii ammas itti fayyadamaa jiru. Ispoortiin fayyaadhaa, ispoortiin jaalalaa, ispoortiin nagaa jecha faayidaa ispoortiin qabu sabasaa barsiisaa ture. Ispoortiin nagaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalalaa, Morga yaalafee ispoortuu jabeessaa, moora qaama guutee ispoortuu balleessaa, sammuu dhiphatee ispoortii wayyeessaa, xiqqaa guddaa keenya ispoortiin jabeessaa jechuun xiyyeeffannoon ispoortii akka hojjennu eere. Morga yaalafee ispoortii jabeessaa, moora qaama guutee ispoortii balleessaa, sammuu dhiphatee ispoortii wayyeessaa. Gosti ispoortii jiran hundinuu xiyyeeffannoon